baay'ee sarpiraayisiidha. Baay'ee haalli isaa mijataadha. Kanaaf akkuma maanuuf gaariin amma gizee taa'u akkasumatti nagartee xiqqoo natti daalachaa. Memang harka masa orang dalam jauh saya sini tu. Kita kerja ni bela dalam jauh ni, bela dalam jauh ni. Aglasi sih. Aglasi में केवल डाल bela lah aglasi. Semoga arah sini timbun dalam jauh ni. Warung dapur sini fanjit sini ada ni sini jujur mau jujur des. Jujur ada lah cukup ni dia muara kan. Jujur. Oh saya ada kena. Malit jujira. Malit jujira. Malit jujira. Malit. Pulang tu nu. Karena waktu carrate juga daftar tanah je sudah kecarrate. Bayu fatan jalan tu bayu fatani torban tu kita mada dura kawan di dalam sekenu ko tiara bayu ngam mada. Karena manuv gadi kali nu dabatu nambota karena fundura tundum tu surprise zati ufan ni bitame ufata anak bitame don tane opole tinke nyakuzel. Arsina rater kita biti jenna ni mona bitta jelita ni safude debe ufata tu to ko bitanno jela debe ufata qoturi to ko irratti dabaletan ufata kana fudadhe gale ufata sibinde galamu ufanni asibinde waati gargaara la kakata ilo pannu le kakata la kakata lu betul kakata ufata sibinde santi wakas jechu ko barbaade mo Uffanni sinna bittan sun uffatichi gaa haala kana fakkaatu mee uffaticha walumaan haalaan nu dhiigne. Uffata kana sibinne maanti jedhabanne. Uffata kana akkuma isin ilaaltan Ambassa Stefano Craven size XL Turkey silmi fade ka jedhudha. Haala kana fakkaatu mee jijjiira nama sana. Ufata nabi tami gara dabar sitan kenna ga. Arkar betani? Akan cara teja sudah ufata nabi tami kana warun dafar mana le ufata. Aru mana le ufata kana. Ikut sama saya cina nara itu di mana? Tanya kerja ni? Ufan ni kuna napi tabe? Sorry, mana gua ni? Sorry, enam gundu malin soran dubarti malin tolan je. Ante apa tadi? Akka carraatee dhugaa dhaabtee taanu keessumaa jechuudha surree kana baay'ee jaaladhe. Surreen kun magaalaa Fiichee dhugumaaf ta'e taanaan reefu seenee uffata kana akka ani baay'ee uffata kana beekuma hin bitu jedhee lolaan ture. Bittu malee jedhee qarshiin hanqate illee ittan si dabala malee jedhanii. Walumaa galatti uffanni kun baay'ee uffata haala kana fakkaatuun. Surreen kun kan jedhame qarshii 4,000 irraayi. Uffanni nu gargaaree kootiin sun qarshii 6,000 shamishiin sun qarshii 2,000 walumatti iddoo tokkotti qarshii nu hanqate illee maanoof ittiin guuta jennaan ani hin qabu dhiiseen deema malee jedhe maanoof faana gaafa binnu qarshii meeqa? Qarshii 10,000. Qarshii 10,100 nu didanii akka carraa ta'e booda gadhiifamee uffata kana mee walumaan yeroo gabaabaa keessatti itti uffisnee asisee baasnaa jechuudha. Kanaaf happy birthday to you. Me malah dia jual
Haalli kana fakkaataa uffata kana immoo surprise kan godhe akkuma isin beektan obboleettii keenya buzeetu qarshii 10,000 anarratti qarshichi akkaataan ittiin dhufe kan rabbitu beeka. Qarshii 10,000 natti kennanii qarshii 10,000 sana akka jedhametti gaafa sana maanoof gaadiin saatiillee nan bitadha jennaan saatiin bitattu uffata kwaalitiin kana bitachuu si wayya saatiillee yeroo biraa bitattanaan jedhan dhorkanii haala kana fakkaatuun obboleettii keenya buzeetu uffata kana qarshii 10,000 ergee akkaataa kana fakkaata. Deemaa itti leeseen. Tole sagalee dhagaamaa jira. Dhagaamaa jira sagaleen. Yaada isaa miiratti dhagaame ibsateetuma dhagee haa uffatu. Keessummoonni isaan magaalaa jiranii maanoof gaadiin magaalaa fiichee gadhiisee deemaa jira jennee amma dhugaadhaaf ta'e kana namoonni amma dhumaa jiran hundi isaanii rifaatuudhaan ifa nu godha kan sarpiraayizii akkasumatti nama godhaa jirraadha piraankii nama gaanuu laala. Dhagaanis ni himata. Miirri namarraa dhaga'amu miira naasuutii dhugaadhaaf ta'e taran amma daqiiqaa 30 waan hin caalle keessatti namoonni amma isin agartan kun maanoof gaadiin haalli xiqqoo waan nama mijachuu dideef magaalaa fiichee gadhiisee deemuuf jennee itti bilbilee dafaatii yoo danda'ame walumaan gorsina jennee dhufanii namoonni amma isin argaa jirtan hundumtuu akkaataa kanaatiin dhufanii jechuudha dhugaa waaqayyooti. Fuulduraaf taa'ee dhaabbattee seetti maaltu seetti dhaga'ama gisee akkasiin hin jedhu. Baay'een fakkii dhagaa. Jala maata. Baay'een rufachiise. Dhugaa. Har'a gaa obboleessi keenyas akkasumatti inni kana waan hundumaa wanti hin argin jiru akkasumatti obboloonni kun biraan keessa hojjetan. Kanaaf jechuudha akkasiin daftanii waan kanatti argamtanii dhaqiitii uffadhuuti kottu. Kanaaf jiru akkan. Wanti dhoosuudhaaf ammaa jedhi. Obboleessi keenya uffachuu dhaqan egaa sarpiraayizii ta'anii. Kanaaf beeku. Lugaammoo taaksiin dhufu.